Ashaba akkam jirtu maatiin Caalee Akaadaamii ani nagaa kooti har'a viidiyoo haaraatti walitti deebinee jirra. Viidiyoo keenya guyyaa har'aatiin keemistirii kutaa 10 unit 4 paartii 3 kan waliin barannu ta'a jechuudha. Kanaan dura paartii 1 iftu hojjannee turre atoo malee yeroo dheeraadhaaf viidiyoo tun hojjetiin turre jirra jechuudha. Amma deebinee jirra dhiifama isiniin jenna. So paartii sadaffaadhaan elektiroolaayitii fi non elektiroolaayitii jechuun maal akka ta'e kan waliin barannu ta'a jechuudha. Channel kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun akkasumallee firoota keessaniif share gochuun nu jajjabeessuun dagatina akkasumallee maatii channel kanaa ta'uu dagatina isiniin jenna. Akkasumallee Telegram channel keenya link asirratti mul'atuun join gootanii gaaffilee garaagaraaf akkasumallee short note garaagaraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Amma kallattiimaan gara barnoota keenyaatti ceena. Barnoota keenya elektiroolaayitii jechuun akkuma beeknu substaansiin tokko bishaan keessatti gaafa maal ta'uudha dissolve gaafa ta'u yookaan bulbulamu maalluuf kenna jechuudha. Ayinii gaafa produce godhu wanti sun maalidha elektiroolaayitii jechuudha. Yookaan electrolyte means a substance which is dissolved in water to produce ions and allowing to what conduct electricity jechuudha. Yookaan immoo wanti ta'e tokko bishaan keessatti bulbulamee maal kan kennuu danda'udha ayinii produce ta'a. Ayiniin sun immoo maal conduct gochuu danda'a electricity yookaan electrical conductivity kan qabudha jechuudha. Aboo fudhannee yoo ilaalle ashaboon bishaan keessatti gaafa bulbulamu gara kamitti jechuudha kan inni dissolve ta'u soodiyemii fi klooriinii maal ta'u ayinii positivii fi negatiivii produce godhachuudha bishaan keessatti yeroo kana maal ta'a jechuudha electricity conduct gochuu hin danda'u jechuudha. Akkasumallee asiidii keessaallee hin jiraatu jechuudha warreen akka asiidii akkasumallee beezii jechuudha. Fakkeenyaaf asiidii keessa hydrochloric asiidii fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So warreen kun maal jechuudha electrolyte jechuudha. So electrolyte jechuun salphaamatti maal jechuudha a substance which is dissolved in water to produce ions and conduct electricity jechuudha. Akkasumallee non electrolyte immoo faallaasaa jechuudha. Inni immoo a substance that is dissolved in water but do not what produce ions. Ayinii maal gochuu hin danda'ani produce gochuu kan hin dandeenyedha. Akkasumallee ayinii produce hin godhan taanaan immoo maal gochuu hin danda'an jechuudha electricity conduct gochuu hin danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf suugerii fa'a suuger akkasumallee itaanoolii fa'a jechuudha. Itaanoolii fi suugerii fudhannee ilaaluu dandeenya. Warreen kun lamaan bishaan keessatti maal ta'uu danda'u dissolve ta'uu danda'u garuu ayinii maal gochuu hin danda'an produce gochuu hin danda'an jechuudha. So akkuma asirraa mul'atu maalidha all solids that dissolve in water fall into one of two categories. Isaanis maalidha jechuudha electrolytes fi non electrolytes jedhamaniitu waamamu jechuudha. Solutiin bishaan keessatti bulbulaman bakka lamatti qoodamuu danda'u yookaan electrolyte fi yookaan immoo non electrolyte jedhamu jechuudha. Electrolyte jechuun kan maal gochuu danda'an jechuudha ayinii produce gochuu kan danda'an akkasumallee maal gochuu kan danda'anidha electric conduct gochuu kan danda'anidha jechuudha. Non electrolyte immoo bishaan keessatti bulbulamanii garuu maal produce gochuu hin danda'ani ayinii produce gochuu hin danda'an yookaan ayonoota kan kennan miti jechuudha. Akkasumallee electricity conduct gochuu hin danda'an yookaan immoo dabarsoo electricii miti jechuudha. So electrolyte jechuun maal jechuudha a substance that is what dissolved in water resulting in the solution can produce electricity or conduct electricity. Akkuma jalqaba irratti dubbachuu yaala jechuudha. Electrolyte jechuun maal jechuudha bishaan keessatti kan maal ta'an dissolved ta'an akkasumallee solutioniin sun maal gochuu danda'a jechuudha electricity conduct gochuu danda'a jechuudha. Akkasuma in order to conduct what current a substance must be what contain mobile ions. Yeroo kana currentii conduct gochuuf substancein sun maal qabaachuu qaba jechuudha ayinii mobile ta'e yookaan movement qabaachuu yookaan bakka bakkatti socho'uu kan danda'u qabaachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf warra akka sodium chloride fa'a jechuudha. All ionic compounds are what electrolytes. Ionic compound warreen ta'an hundi isaanii maalidha jechuudha electrolyte jechuudha.
ionic compound jechuun maal jechuudha? Kan positive fi negative qabu wanta ta'eef hundi isaaniiyyuu electrolyte jechuudha. So when ionic compound is what? Dissolve, they dissociate into what? Ions. Ionic compounding gaafa dissolve ta'an gara kamitti jechuudha kan isaan dissociate ta'anii gara ionitti jechuudha, which are what? Able to conduct current. Yeroo sana maal ta'u dandeettiin electric current conduct gochuu isaanii maal jechuudha? Gaara jechuudha. Fakkeenyaaf sodium chloride. Sodium chloride gara gaafa bishaan keessatti maal ta'u jechuudha? Dissolve ta'u gara sodium cation fi chlorine anionitti jechuudha. Kan inni maal ta'u? Dissociate ta'u. So yeroo kana maal ta'a jechuudha? Sodium fi chlorine maal gochuu danda'u jechuudha? Electric current yookaan current maal gochuu danda'u jechuudha? Conduct gochuu danda'u jechuudha. Electric current conduct gochuu danda'u. So what is the equation says is that all sodium chloride that enters the aqueous solution ends up sodium plus and chlorine ions. There are what? No undissociated sodium chloride unities in the solution. So walumaa gala electrolyte jechuun maal jechuudha? Substancein tokko bishaan keessatti dissolve ta'ee ion produce godha, positive fi negative. Akkasumallee solutioniin dissolve ta'e sun electricity maal gochuu danda'a jechuudha? Conduct gochuu danda'a jechuudha. Sodium chloride fa fudhannee ilaaluu dandeenya, hydrochloric acid fa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Akkasuma even insolubly ionic compounds, insolubly warreen ta'an fakkeenya warreen akka calcium carbonate are what? Consider electrolytes. Isaanillee maal gochuu danda'u jechuudha? Electrolyte jechuudha. Sababni isaa maaliifi? They can conduct what? Current in the what? In the molten form yookaan immoo bifa melted state dhaan maal gochuu danda'u? Calcium carbonate faallee electrolyte conduct gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu insoluble ionic compound warreen akka calcium carbonate illee maal jechuudha? Electrolyte jechuudha. So some polar covalent compounds such as acetic acid that can what? At least partially dissociating into what? Ions when what? Dissolved water also what? Classified as electrolyte. Warreen akka polar covalent compound warreen ta'an fakkeenya warreen akka acetic acid mataan isaaniillee maal jechuudha? Bishaan keessatti gaafa dissolve ta'an muraasni isaanii maal ta'u jechuudha? Dissociate ta'u jechuudha. Ioniin muraasa maal gochuu danda'u? Form gochuu danda'u jechuudha. Haa ta'u malee maal keessatti ramadama jechuudha isaaniimti kunillee jechuudha? Polar covalent mataan isaaniillee electrolyte jalatti jechuudha kanneen isaan ramadaman. Electrolytes jechuun immoo maal jechuudha jedhee? A substance that does not what? Conduct an electric current in either aqueous solution or molten state. Aqueous solution keessattis molten state keessattillee electricity conduct gochuu danda'an jechuudha. Maaltu electrolyte. So most polar covalent compounds such as what? Table sugar. Table sugar fa warreen kun akkasumallee non polar warreen ta'an immoo good example of maal jechuudha? Non electrolyte jechuudha. Hin bulbulamu bishaan keessatti garuu maal gochuu danda'ani? Conduct gochuu danda'an jechuudha electricity. So when this compound is dissolved in water, bishaan keessatti yeroo bulbulamu they do not what? Produce ions. Ioni uumuu danda'an jechuudha. Kana jechuun table sugariin kun reactionii gaafa gaggeessu yookaan dissolve gaafa ta'u waterii wajjin ioni positive yookaan negative kan jedhame tasa hin jiraatu jechuudha. So kanaaf iyyuu maal ta'uu hin danda'u jechuudha? Electricity conduct gochuu hin danda'u jechuudha. So an equation can still be written that simply shows what? The solid going into solution without what? Dissociating into ions. So for example, the process of dissolving sucrose in water can be written for us. Fakkeenyaaf sucrose waterii keessatti gaafa maal ta'e dissolve gaafa ta'e sanni barreeffamee jechuudha. So kanaaf iyyuu
non electrolyte substance electrolyte warreen kam jechuudha substance tokko bishaan keessatti dissolve ta'e garuu ion maal gochuu danda'u produce gochuu danda'u jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha electricity conduct gochuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka suugerii fi ethanolii fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So garaagarummaa isaanii kana jechuudha. Electrolyte jechuun if a substance is that dissolve in water to produce ions, which is allowing to the solutions is what conduct electricity. For example, include salt, acid, and bases. And non-electrolyte means a substance that is dissolved in water but do not produce ions, which means they do not conduct electricity. For example, ethanol and sugar. So these are the difference between electrolytes and non-electrolytes. Kun garaagarummaa electrolyte fi non-electrolyte jechuudha. So the other topic is strong and weak electrolytes. Strong fi weak electrolyte jennee iddoo lamatti qoodna jechuudha. Electrolyte iddoo lamatti qoodne ilaaluu dandeenya strong fi weak jechuudha. So akkuma beeknu as strong electrolyte jechuun maal jechuudha? A substance which is what dissolved in water and dissociates what completely into ions. Substance sun bishaan keessatti erga dissolve ta'e guutummaa guututti gaafa maal ta'u jechuudha dissociate ta'u maal nuuf kenna gaafa inni ion nuuf kennu jechuudha. Fakkeenyaaf sodium chloride fa'aa jechuudha. Yookaan immoo all ionic compound is what strong electrolyte. Ionic compound warreen ta'an hundi isaanii maalidha jechuudha strong electrolyte qabu. Strong electrolyte jechuun maalidha hundi isaanii compoundonni sun hundi isaanii dissolve gaafa ta'an yeroo bishaan keessatti dissolve ta'anii guutummaa guututti jechuudha kan isaan maal ta'anii dissociate ta'an gara kamitti gara ion form gochuutti jechuudha. Yookaan immoo strong electrolyte jechuun maal jechuudha completely dissociated into ions in the solution, making what the excellent conductors of electricity jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka sodium chloride fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo strong base keessaa warreen akka potassium hydroxide fi sodium hydroxide fa'aallee fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Strong acid keessaa warreen akka hydrochloric acid fi sulfuric acid warreen kun fakkeenya strong electrolyte jechuudha. Akkasumallee faallaa kanaatiin weak electrolytes kan jedhamu hin jira jechuudha. Weak electrolyte jechuun immoo substance that is what dissolved in water and what immoo partially jechuudha. Dissociated partially into ions. Muraasa isaaniidha kan maal ta'u dissociate ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka acetic acid fi warreen akka nitrous acid fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So weak electrolytes jechuun maal jechuudha? Only partially dissociated into ions in the solution and the resulting of that dissociation is what limited conductivity jechuudha. Yookaan limited conductivity isa daangaa kan ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka weak acid fi weak base fa'aa fakkeenya isaanii jechuudha. Weak acid keessaa warreen akka acetic acid fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Isaan kuni garaagarummaa strong fi weak electrolyte jechuudha. So salphaatti strong electrolyte jechuun maal jechuudha? Completely dissociated into ions in solution to make what excellent conductors of electricity warreen ta'an jechuudha. Warreen akka sodium chloride fa'aa hydrochloric acid sulfuric acid fa'aa jechuudha isaan. Weakiin immoo warreen partially dissociate ta'an jechuudha. Gara kamitti gara ioniitti solutionii tokko keessatti muraasa isaaniidha kan maal ta'u dissociate ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka weak acid keessaa acetic acid fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So garaagarummaan strong electrolyte fi weak electrolyte kanadha jechuudha. So classifications of solutes in aqueous solution jedhee weak fi
strong electrolyte jalatti akka kaa'amee jiru jechuudha. Fakkeenyaaf asiiti strong electrolyte warreen ta'anii warreen maal ta'anidha jedhu completely dissociated warreen ta'uu danda'anidha warreen jedhedha jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka hydrochloric acid, nitric acid, perchloric acid kan jedhamu jechuudha. Sulfuric acid, sodium hydroxide, akkasumallee barium hydroxide jechuudha. Yookaan immoo akkasumallee ionic compound warreen ta'an hundi isaanii strong electrolyte jechuudha. Ionic compound warreen ta'an maalidha? Various salts that as what dissociated completely warreen ta'an jechuudha. Akkasumallee weak electrolyte yoo fudhannee ilaalle immoo warreen akka warreen maal ta'anidha? Warreen partially dissociated ta'anidha. Isaan immoo fakkeenyaaf warreen akka acetic acid, hydrofluoric acid, nitrous acid, ammonia, akkasumallee watery jechuudha. Watery asitti akka kamitti jechuudha? It is act as a very weak electrolyte, akka weak electrolyte kan inni act godha jechuudha. Akkasuma inneen electrolyte warreen ta'an immoo akkuma beeknu warreen akka urea, methanol, ethanol, glucose, sucrose warreen kun immoo inneen electrolyte jechuudha. So garaagarummaan isaanii kana jechuudha. Inneen electrolyte, weak electrolyte fi strong electrolyte jennee kan nuti ilaallu jechuudha. So exercise 4.3 kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. So gaaffii tokkoffaan akkuma mul'atu classify each of the following as electrolyte or non-electrolyte. So electrolyte fi non-electrolyte maal erga akka isaan ta'an erga barree amma kamtu electrolyte dha kamtu immoo miti kan jedhu adda baasna jechuudha. Barnoota keenya irratti akka ilaalle electrolyte jechuun maal kan ta'anidha? Conduct electricity warreen ta'an akkasumallee warreen maal ta'anidha? Warreen gaafa watery keessatti dissolve ta'an maal uumuu danda'anidha? Ion uumuu danda'anidha jechuudha. Non-electrolyte immoo ion uumuu hin danda'an jechuudha. So kanaaf jalqabarra argamu maalidha? Air inni jiru air yookaan qilleensa. So akkuma beeknu qilleensi maalidha? It is a gas mixture that does not conduct electricity. So yeroo kana air maalidha jechuudha? Non-electrolyte jechuudha. Warra electrolyte hin taane X irra kaan deema jechuudha. So air is what? It is not electrolyte. It is what? Non-electrolyte because it is a gas mixture that does not conduct electricity jechuudha. So inni lamaffaarra jiru pure water. Pure water inni akkasuma maalidha jechuudha? It is a very poor conductor as what? Lacks free ions. Free ions hanqina free ions qabachuudha pure water. So yeroo kana due to this it is what? Non-electrolyte. So non-electrolyte warreen ta'an maalan godhan jedhe X irra kaa'a. Warra electrolyte ta'an immoo right dhaan jechuudha. So akkasuma gaaffiin caarran jiru saline solution. So saline solution is what? It is contains dissolved ions or salty water which is what? Conduct electricity. So saline solution jechuun immoo maal kan of keessaa qabudha? Salty watery keessatti maal ta'e kan of keessaa qabudha? Dissolve ta'e kan qabudha jechuudha. So maal jechuudha kana jechuun ion kan of keessaati qabudha jechuudha. So kanaafiyyuu electrolyte jechuudha. Akkasuma lemon water. Inni kun immoo lemon water maal of keessaa qaba jechuudha? Lemoniin maalidha? Acidii maal of keessaa qaba? Loomini citric acid jechuudha. So lemon water means it is contain bishaan loomiin sun bishaan keessatti gaafa bulbulamee jiru maal qaba jechuudha? Salphaamatti ioniin uumameera jechuudha. So lemon water contains citric acid which is ionized partially in water. So kanaafiyyu electrolyte jechuudha.
Sulfuric acid akkuma jalqaba kaa'amne sulfuric acidin strong electrolyte keessatti warreen argaman keessaa isa tokkodha. So kanaaf iyyuu electrolyte jechuudha. Sulfuric acid is strong acid that is completely ionized in water. So F irra ni jiru nitric acid. Nitric acid illee strong acid that also completely ionizes in water. So kanaaf iyyuu nitric acid illee strong acid electrolyte keessaa isa tokko wanta ta'eef innillee electrolyte jechuudha. G irra ni jiru ammonia solution. Ammonia solution is what? It is a weak base that partially ionizes in water yookaan immoo weak electrolyte keessatti warreen argaman keessaa isa tokkodha jechuudha ammonia. Kanaaf iyyuu haala kanaan adda baasuu dandeenya jechuudha. Finkeenya lamaffaa the diagram shows 3 compounds. A irra ni jiru AB2, B irra ni jiru AC2, C irra ni jiru immoo AD2 jedha. So dissolved water. Warreen kun compoundiin sadan isaanii kun bishaan keessatti haal ta'aniiru bulbulamaniiru. So strongest electrolyte kan qabu akkasumallee weakest kan qabu isa kamidha jedha. So akka mul'atu A irratti ni mul'atu kun maalidha jechuudha? High number of free ions ni jiraata. Yookaan immoo strong dissociation in jiraata jechuudha. Akkuma mul'atu maalti ta'ee jira jechuudha baay'een isaa A'n keenya maalti jira doddootti wal qaqqabatee jira ioniin qabatee jira doddootti immoo free in jiraata jechuudha. So this solution has what? High number of free ions indicating strong dissociation. So B irra ni jiraatu kun immoo baay'inaan maalti jira jechuudha dissociateera. Asitti yoo argitanii asii fi asitti ammatee maaltee jira jechuudha qabatee jira jechuudha yookaan completely dissociate hin taane. Garuu asitti yoo agartan B irratti ni mul'atu hundi isaa ioniin jiran hundi isaanii maal ta'aniiru dissociate ta'aniiru completely dissociate ta'aniiru jechuudha. So B irra ni jiru kun maal agarsiisa? The solution also shows significant dissociation. C irratti ni argamu kun immoo free ions yookaan immoo free ioniin muraasa jechuudha. Free ioniin kan jiru kanaafi kana qofa jechuudha. Lama duwwaadha. Kanaan achi maal ta'ee jira jechuudha intact ta'eera yookaan immoo weak dissociationidha jechuudha kan C irratti mul'atu. So B irratti ni mul'atu kun strong A irratti ni mul'atu maalidha? Strong dissociationidha. C irratti ni mul'atu immoo weak dissociation jechuudha. So warreen gaaffii diagramii kanarraati diagramii sadan kanarraati strong electrolyte kan qabu isa kana jechuudha. A irra jiru kana jechuudha. Because it has the most dissociated ions yookaan dissociated warreen ta'an ioniin baay'inaan jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu strongest electrolyte kan qabu kamidha jechuudha? A jechuudha. N strongidha jechuudha. N strongidha. Weakest electrolyte kan qabu immoo C irra jiru kana jechuudha. Weakest immoo kana jechuudha. Sababni isaa it has at least number of dissociated ions xiqqaa kan ta'e jechuudha. So AB2 is what? AB2 is the strongest electrolyte and AD2 is what? The weakest electrolyte. So akkuma beekamu strong electrolyte jechuun maalidha? Fully dissociated into ions warreen ta'anii fi weak electrolyte immoo only partially dissociated warreen ta'anidha jechuudha. Kanaaf iyyuu deebiinsaa kana ta'a jechuudha. So barnoonni keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture. Barnoota keenya guyyaa chaanutiin 4.3 electrochemical cell jechuun maal akka ta'e haala bareedaa ta'een kan walitti deemnu ta'a jechuudha. Video kana yoo jaallattan hiriyaan keessaniif share gochuu hin dagatina. Akkasumallee yaadaaf gaaffii qabdan karaa koomentii nuuf barreessaa. Video haaraatiin aga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.